Tolee, kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaa kaarikulamii haaraadhaan isiniif dhiyaanneerra. Barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti boqonnaa tokkoffaan unit 1 the fundamental concept of macroeconomics qabiyyee murteessaa yookiin barbaachisaa yookiin barbaachisummaa macroeconomicsii kan jedhudha. Tolee, learning outcomes yookiin barnoota kana eega barannee booddee wantoota nuyi argachuu qabnu wantoota murteessoo kanadha jechuudha. At the end of this unit you will be able to wantoonni ni hubachuu danda'u nurra raatu tokkoffaan identify the difference between macroeconomics and microeconomics. Garaagarummaa macroeconomicsii fi microeconomicsii gidduu jiru adda baafna jechuudha. Lammaffaa irratti immoo describe the focus area of macroeconomics. Naannolee xiyyeeffannaa macroeconomicsii ibsina jechuudha. Sadaffaa irratti immoo analyze different challenge of macroeconomics. Challengeota yookiin wantoota macroeconomicsiitti hudhaa ta'an xiinxallaa. Afuraffaa irratti immoo differentiate classical Keynesian and monetarist macroeconomics. Kilaasikaalota yaada Keynesiaanii akkasuma yaada monetaristoota akkamittiin maal akka isaan ta'an adda baafna. Inni dhumaa shanaffaadhaaf inni dhumaa explain contribution of different school of thought for the development of macroeconomics. School of thought yookiin garee barnootaa macroeconomicsiitiin wal qabatu kutaalee garagaraatti qoonnee wajjin ilaalla jechuudha. Tolee, itti haaseennu. Ittiin seenuu keenya dursaa koonseptiilee barbaachisoo ta'an jechoota kanneen adda baafachuu danda'u nurra raata. Macroeconomics, microeconomics, macroeconomics, macroeconomics goals, macroeconomic variables, GDP, GNP, economic growth, inflation, unemployment, business cycles, trade balance. Warreen kun irra deddeebiidhaan warra dhufanidha. Trade balance jechuun akkuma beeknu madaala yookiin baalaansii daldalaati. Business cycle jechuun marsaa bizineesii yookiin dinagdeetii. Unemploymentiin immoo akkuma beekamu hojii dhabdummaadha. Inflationii qaala'insa, economic growthiin guddina dinagdeetii. GNP'n gross national product yookiin oomisha akka biyyaatti galmaa'edha kan waggaa tokko keessa. Total final goods and service yoo ta'u, GDP'nis akkuma kana total final goods and service in domestic kan ta'edha jechuudha. Biyya keessatti kan oomishame. Kun garuu neeshiniidha. Lammiilee biyya keessaatiin biyyoota garagaraatti illee kan oomishame wajjin wal qabata. Inni kan biraa macroeconomics variables'idha. Wantoota macroeconomics garagaraa akkasuma macroeconomics goolii galmoota isaa macroeconomics jechuun maal jechuu akka ta'e microeconomics jechuun maal jechuu akka ta'e konseptiilee kana adda baafna jechuudha. 1.1 jedhee definition and the focus areas of macroeconomics revised. Akkuma beekamu barnoonni ikoonomiksii kutaa 9 irraa kaasee haga 12tti baratamaa. Haa ta'uyyuu malee baratoonni keenya baay'een keessan amma bara 2017 kanaatti ikoonomiksiin grade 12 ga'uudhaa fi amma 11dhaa kaatanii baratan jechuudha. Kanaafuu anyways gara barnoota keenyaatti gaafa deebinu at the end of this section you will be able to mata duree kana eega barannee booddee wantoonni nuyi barru tokkoffaa irratti definition of macroeconomics define macroeconomics jechuun maal jechuu akka ta'e
define gonna explain the focus areas of macroeconomics. Naannolee xiyyeeffannaa macroeconomics adda baafna jechuudha. Definition of macroeconomics isa jedhurraa yookaan conventionally economics is divided into micro and macroeconomics. Walumaa galatti yookiin immoo walumatti qabaatti economicsiin bakka gurguddaa lamatti qoodama. Isaanis macro fi microeconomics kan jennudha. Microeconomics studies the individual decision making behavior of different economic units such as households, firms and governments at this aggregate level. Microeconomics kan jennu kuni kan inni qoratu sadarkaa nama dhuunfaa decision making behavior different economic units sadarkaa nama dhuunfaati jechuudha. Household ta'uu danda'a, firms ta'uu danda'a, hojjetaa governmentii ta'ee sadarkaa disaggregated. Aggregate jechuun waliigala jechuu akkuma ta'e kun immoo disaggregated sadarkaa ta'etti. Sadarkaa nama dhuunfaa yookiin sadarkaa mana tokkotti jechuudha. On the other hand macroeconomics jechuun immoo karaa biraa studies overall or aggregate behavior of the economy such as the overall level of output, prices and employment. Faallaa microeconomicsiitiin immoo macroeconomicsiin kan inni qoratu aggregate behavior amala waliigalaa dinagdee economy such as overall level of output, oomisha akka waliigalaatti jiru, haala gatiidhaan wal qabatu, haala hojii wajjin jiru kan qoratudha jechuudha. In other words, jecha biraatiin macroeconomics is studies what happen economy, the whole economy or economic system. Akkuma walumaa galatti jechuudha. Yookiin jecha biraadhaan macroeconomics jechuun kan inni qoratu akka waliigalaatti the whole economy dinagdee waliigalaa keessatti maaltu ta'e maaltu mudate sirna dinagdee waliigalaa keessatti maaltu jira isa jedhu kan qoratudha jechuudha. Macroeconomics is a relatively new branch of the economy that emerged after the publication of John Maynard Keynes' book entitled The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. Qabiyyee yookiin yaadi macroeconomics jedhu kun kan inni dhufe yookiin kan inni fayyadamamuu jalqabe maxxansa kitaaba namicha John Maynard Keynes booddee bara 1936 kitaaba isaa kana eega maxxansee booddeeti qabiyyee macroeconomics jedhu kun dhufe jechuudha. The word macro jechuun is derived from the Greek word macro. Jechi macro jedhu kuni jecha Giriikiiti which means large. Kana jechuunis immoo guddaa jechuudha. Macro jechuun large guddaa jechuudha. This term differs from the microeconomics. Termiin kuni micro isa jedhurraa addadha jechuudha. Sababni isaa micro jechuun wanta xiqqoodha. Wanta ijaan hin mul'annedha. Fakkeenyaaf saayinsii baayoloojii fa'aa keessa gaafa fudhannu. Macroon immoo wanta large ta'e yookiin guddaa ta'edha jechuudha. Microeconomics focuses on the action of the individual agents. Microeconomicsiin sadarkaa nama dhuunfaatti jechuudha. Individual agents. Individual agent within the economy, while macroeconomics focuses on the economy as the whole. Macroeconomics jechuun kan inni irratti xiyyeeffatu economy akka waliigalaatti jechuudha. In the nutshell, macroeconomics is the study of the structure and the performance of national economy and of the policies that government use to try to affect economic performance. Mootummaan
maakrooikoonoomikii garaagaraa maloota yookiin akka imaammataatti fayyadamee dinagdee keessatti dhiibbaa uumuu bifa ittiin danda'u qaba jechuudha. Therefore, in order gain an understanding of broader problem and to find solution and an adequate knowledge of macroeconomics is a requirement. Kanaafuu understand gochuun macroeconomics hubachuun rakkoo bal'aatiif furmaata barbaaduudhaaf beekumsa gahaa akka argannu kan nu gargaaru macroeconomics jechuudha. 1.12 jedhee the focus areas of macroeconomics. Naannolee xiyyeeffannaa macroeconomics gaafa waliin ilaallu the focus areas of macroeconomics are aggregate behavior of the economy such as economic growth, employment, inflation, distribution of income, macroeconomics policies and international trade. Kana gaafa jennu focus area yookiin naannoleen xiyyeeffannoo macroeconomics kuni amala waliigalaa aggregate behavior of economy ega jenne warra akkamiiti such as economic growth gaafa jennu guddina dinagdee, employment haala hojii, inflation haala qaala'insaa, distribution of income raabsa galii, akkasuma macroeconomics policies imaammata yookiin tarsiimoo macroeconomics akkaatiin wal qabatu fi akkasumas international trade yookiin daldala addunyaalessaa kan qoratudha jechuudha. The study of macroeconomics helps us understand and try to find answer for central macroeconomic questions such as kana qorachuu yookiin kana macroeconomics beekuun kan inni nu gargaaruu fi try find to answer question for central macroeconomic question gaaffilee murteessoo macroeconomics giddu galeeffatanii ka'an kanneenii fi furmaata akka barbaannuu fi nu gargaaru jechuudha. Gaaffileen kunneenis jalqaba irratti tokko jennee what factor determine the flow of total output produced in the economy over time. Factor yookiin maaltu murteessa flow total output yookiin oomishamuu dinagdee keessatti yeroodhaa gara yerootti maaltu murteessa yookiin akka inni oomishamu akka inni hin oomishamne maaltu taasisa isa jedhu gaaffii tokko jechuudha. Inni lammaffaan how can nation increase rate of economic growth. Akkamittiin haala kamiin yookiin bifa kamiin biyyoonni economic growth yookiin guddina dinagdee isaanii dabaluu danda'u kan jedhudha. Inni sadaffaan why do outputs and employment sometimes fails. Maaliif galiiniif yookiin oomishnii fi hojiin carraan hojii yeroo baay'ee kufaa ta'a kan jedhu qorata. Inni afuraffaan where are the causes of inflation and how it can be controlled. Ka'umsa qaala'insaa kan ta'u maalii akkamittiin immoo to'achuu dandeenya kan jedhu qorata. How do government policies affect output, unemployment, inflation and growth. Inni kan biraanii how do akkamittiin mootummaan yookiin imaammanni mootummaa oomishaalee fi akkasuma hojii dhabdummaa qaala'insaa fi growth guddina isa jennu irratti dhiibbaa uumuu danda'a yookiin dhiibbaa uuma kan jedhu gaaffii jala galchaa. How can business cycle downturn be managed. Akkamittiin business cycliin yoonni downturn ta'e manage gochuu dandeenya kan jedhu gaaffii kanaaf deebii kan ta'u macroeconomics. How does the domestic economy interact with the rest of the world. Akkamittiin domestic product yookiin oomishni biyya keessaa interact ta'a yookiin rest the world akkamittiin gara addunyaatti babal'achuu danda'a isa jedhudha. Deebii kan taasisu ta'uu macroeconomics jechuudha.
These questions are related to macroeconomics goals. The goals include achieving economic growth, full employment, price stability, as well as reducing budget or balance of payment defects and ensuring fair distribution of income in society. Gaaffileen kunniin this question kan isaan walitti wal hidhatanii galma yookiin goolii macroeconomicsii wajjin wal hidhatudha jechuudha. Galmoonni kunneen immoo kan isaan milkeessanii economic growth kan jennu guddina dinagdee akkasumas carraa hojii guutuu full employment akkasumas price stability tasgabbii gatiitii fi kana malees reducing budget budgetni garmalee qisaasa'u yookiin balance or payment defect kufaatii baajetaa yookiin kaffaltii oolchuudha. And ensuring fi akkasumas ensuring fair distribution of income society raabsa galii hawaasaa qixa taasisu yookiin ga'aa taasisu mirkaneessu irratti kan hojjetudha. Thus a country's macroeconomic health is examined through such goals as the rise in standard of living, low unemployment and low inflation. Kanneen amma tarreessineen biyyi tokko macroeconomicsii kanneeniin healthy taateetti taanaan yookiin fayya qabeetti taateetti taanaanii karaalee galmoota kanneenii goolii kanneeniitiin standard of living sadarkaan jireenyaatiin gaarii taatee low unemployment yookiin immoo carraan hojii dhabdummaa xiqqaa ta'e akkasumas low inflation qaala'insi xiqqaa ta'ennaani biyyi suni gara guddinaatti adeemti jechuudha. In order to address these goals haaluma amma tarreessineen yookiin haala amma kaa'ameeni galmoonni kunneen it is necessary to understand the macroeconomic variables jijjiiramoota yookiin geeddaramuu macroeconomicsii akka nu hubannu wantoota macroeconomicsiin barbaachisaa kan ta'e beekamaadha. Necessiroota macroeconomicsii understand akka goonu variabiloota sana nu hubachiisa which show the status and the trends the whole economy. Statusii akkas trendesii akka diinagdee walii galaatti jiru hubachuu akka dandeenyu nu taasisa. Example of such variables variabiliin macroeconomicsii kun immoo fakkeenyonni isaa include gross domestic product GDP akka hubannu nu taasisa akkasuma gross national product GNP margimmaa xiqqoo tokko akka ilaaluuf yaalle jechuudha. Economic growth rate haala guddina diinagdee price level sadarkaa gatii rate of inflation and deflation haga qaala'insatii fi hammamtaa rakasina gatii inni biraan investment saving consumption investmentiidha qusannaa akkasuma consumptionii maamilaa wajjin kan wal qabatu government budget mootummaa wajjin level of employment and unemployment sadarkaa hojii dhabdummaa fi carraa hojii wajjin wal qabatee jiru. Akkasumallee total labor force labor amma humna hojjetaa yookiin humna nama baratee demand for money fedhii maallaqa irratti jiru akkasumas supply of money dhiyeessii maallaqa irratti jiru total export waliigala alergii akkasumas total import waliigala wantoota biyya keessa galanii meeshaaleef tajaajilaalee ta'uu danda'a akkasumas trade balance madaala daldala yookiin fi exchange yookiin gatii fa'aa wajjin kan wal qabatudha jechuudha. The above mentioned question are goals of macroeconomics are related to the focus areas of macroeconomics as shown in the table 1.1. Kanneen amma tarreessaa turre teebilii kanarratti mul'ifamanii jiru jechuudha. Focus areas of macroeconomics naannolee xiyyeeffannaa macroeconomics national income galii biyyaalessaa aggregate demand supply rate of employment and unemployment
employment, money, general price level, economic growth, international trade, gross domestic product, GDP, per capita income, economic growth rates, price level, money demand and the supply, government budget, consumption, saving and investment, balance of trade and the payment kanneen kana fakkaatan adda baafachuu nu dandeessa jechuudha. Macroeconomics variables warra ta'an akkasumas immoo macroeconomics variable aggregate demand and the supply, gross domestic product GDP, per capita income, economic growth rate, price level, rate of employment and unemployment, money demand and supply, government budget, consumption, saving, investment, balance of trade and payment kanneen kana fakkaatan adda baafachuu nu gargaara jechuudha. Macroeconomic variables warri jennu kun such as gross domestic product, variables in macroeconomics, GDP warra jennu, unemployment rate and inflation helps determine macroeconomic performance country. By macroeconomy jennee we refer to all buying and selling, wantoota gurgurru hundaa fi wantoota binnu akkasumas all production and consumption or everything that goes markets, oomishaalee ta'uu danda'a wantoota hundumaa every market economy gabaa wajjin kan wal qabatan. The first step towards understanding macroeconomics to measure its performance. In the sense, macroeconomics is primarily concerned with forecasting GDP by analyzing major economic factors that show predictable trends and pattern how they influence with each other. Kan inni nu gargaaru macroeconomics primarily concerns GDP forecast akka goonu yookiin akka tilmaamnu taasisa. Major factor of predictable and pattern akka tilmaamne fuulduratti wanta GDP'n sadarkaa kamirraa akka jiraatu akka tilmaamnu taasisa jechuudha. In connection with this, it is necessary to elaborate the concept of the GDP is which defined as the measure of market value of the final goods and service is produced in a country during the year. GDP ni gaafa hinnu defines the measure of market value of final goods and service are produced which is country during the year. Yeroo murtaa'e keessatti meeshaalee tajaajilaalee fi meeshaaleef tajaajilaalee oomishaman biyya tokko keessatti during the year waggaa tokko keessatti oomishamanidha. Warra dhumatoo ta'an final goods and service warra jennu jechuudha. Gross domestic product GDP nu jennu GDP is equal to summation PI. PI akkuma beekamu series of prices output producing different sector of the economy kan jedhudha. Gatii wajjin kan wal qabatudha jechuudha. PI ni sektaroota garagaraatti gatiin maal fakkaata isa jedhudha. KI immoo the quantity of various final goods and service quantity yookiin baay'ina meeshaalee fi tajaajilaaleeti jechuudha. Tole gabaabaadhumatti viidiyoon keenya har'aaf jennee kana fakkaata. Viidiyoo keenya kutaa dhufuu keessatti immoo bal'inaan waa'ee gross national product, gross domestic product amma kaasuuf yaallee tuqne kana guutummaatti wajjin ilaalla. Kanneen biroonis product approach, expenditure approach, income approach warra jennu sirriitti ilaallee booddee 1.2 key challenges of macroeconomics warra jedhamu sanatti ceena jechuudha. Har'aaf haalli nuyi ittiin jirru asirratti waan nu daangessuu fi yeroo biraa viidiyoo kan biraatiin walitti deebina. Agarsiiftuu nagaatti.